Viidiyoo muuziqaa afaan Oromoo akkasumas muuvii, diraamaa, kaamadii fi oduulee garagaraa kwaalitii bareedaa HD'dhaan ilaaluu yoo barbaaddan YouTube irratti Bakakkaa Entertainment Channel subscribe godhaa. Bakakkaa Entertainment kan Oromooti. Commission leader. Jechuun waanuma shooma sanaaf si kennu achuma dhaquu keetti qooda fudhachuu keetti birriin si kenna macha. Yeroo baay'ee akkasiin hojjedha. Jechuun akkuma namoonni dhufanii interactionii akka isaanii wajjin qabaatanii fi waanuma culture fi maal fakkasaati akkati itti agarsiistu itti himtu jechaadha. Fakkeenya amma garuu wanta ta'etti akkamittiin fakkeenyaaf fudhannee kaapii canvas print yaa caalu gurgureera. Yaa mana baay'eetti arge kanaaf isin jedhee bara namni akkamittiin orderii godhate moo inni akkamittiin ta'e Facebook irraan kaa'an. Oh, she's Facebook irra. Yeah, Facebook irra gaafa original isaa ka'u yaada qaban ture obviously. Akka namoonni baay'een paintingii kana qabaataniif mana isaanii keessatti. Dhugaa mastimuudhaaf ta'anii duraan dursee money driven iyyuu ture wantisa. Horiidhaaf wanta na jedhan ture dhugaa masuudhaaf. Garuu immoo akkaati jettee of course sorry nama gaadhee miti namni jiru hin jiru. Artistiin immoo artistiin hin barbaachisa. Egaa kaapii baay'eetu gurgurame isaan yaada caalaatti. Facebook irra baay'isa social media dha Instagramii Facebook irra gaafan kaa'u namoonni arganii state adda addaadha namoonni baay'een kan state adda addaa alaas kan orderii godhatan jiru. Warras jiranii fi physically anatu yoo dhaqee delivery godhaa fi yookaan dhufanii fudhatu warra state kana ala jiraniif immoo wantaan qopheesse maanni FedEx wajjin haasa'uudhaanii isaanii jinaa seetan isaan maal godhanii faayila isaa gati qabanii fi achuma lafaatti jirtu gaafa orderii gootu isaan achi si kennu printii godhanii jechaadha canvas print sana qopheessanii si kennu. Akkasiin inni hojjechaa jira. Oh, inni mo yaada gaariidha. Asii ship gochisuun barbaachisu. Shipment isaa baay'ee mi'aadha. Baay'ee rakkisa maaliif in caccabas. Yaa shipment isaa mi'aadha. Garuu achi baay'ee easyidha. Zip koodii makee yoo argite zip koodii keedhaanii achuma naannoo keedii. Hojjetame achuma dhattee barachuu. Ayaa achuma dhattee pikii goota. Baay'ee lafaadha beektaa inni baay'ee waan gaariidha. Akkasiin gochaa ture. Waan namatti toludha beektaa. So amma gawanni dhumarratti waan si gaafachuu barbaade warra amma warra si booda jiraniif ijoolleen dargaggeessa warra baay'ee jira. Viidiyoon nuti hojjennu kun immoo biyyatti mul'ata baay'ee. Maal jechuun ni barbaadda? Maalitti dhaamta? Maaliif waan dandeettii namatti qabdu kun dandeettii waan laafaa miti? Maaliif waan dhalaa dhalatti darbuun irra jiraatudha? Maaliif kaleessas tureera har'as jira borus immoo jiraachuu qaba. Maal jettaan maalitti dhaamta? Maal akka isaan godhan bira dhaabbachuu dandeessu tokko kana. Kan lammataa immoo bakkatti biyyuma kanatti ijoollee bakkatti kilaasiitti kennan ijoollee barsiisan immoo hin jiru waan akkasii kana yoo jiraate agarti ijoollee keenya illee barsiisuudhaaf illee warri namni akka ijoolleen isaanii waan akkasii kana bartu warri barbaadan yoo jiraatan kilaasii bakkatti kennituufaa yaadaa jirta. Inni amma gochaa jirtu garuu yoo yaada isaa qabaatte. Egaa ammaa fi wantaan jechuu barbaadu warra ijoollee biyya jiranidha. Hojii baay'ee ati sin argita social media irratti hojii baay'ee nama dhibu hojii aartii Oromoo adda addaa warra hojjetanii social media irratti gadhiisantu jira. Gaafaan isaanii ilaalaa ani isaanii baay'ee inspire na godhu gaastii muraaf taananii dandeettii guddaa qabu. Dandeettii guddaa qabu baay'ee moonti si gadhiisisu amma wanta tokko tokko naan dhagaa ijoollee tokko tokko irraa baay'ee dandeettii guddaa qabu garuu immoo materiaalii immoo hin qabani. Garuu dandeettii isaanii baay'ee ijoollee ajaa'ibaatu jira biyya hin kaasu baay'een isaanii ofii isaanii jireenya wajjin wallaansoo ol qabaa wanta aartiin biyya sanatti easy miti. Amma maarkeetii isaan beeku garuu aartiin ammati sadarkaa tokko irra geessistutti ittiin jiraachuudhaaf hin cima. Hin cima baay'ee. Hin cima. Garuu kana jechuun immoo maalni namoonni baay'een amma biyya kana tarmiitu jira. Starving artist jedhama. Starving artist. Kana jechuun ani amma mindsetii kana qabaachuun barbaadu. Starving artistii ta'uun barbaadu. Maaliif waaqayyoo kenna tokko hoosii kenne akkaataa ittiin hiyyeessa taatuuf miti. Akkana akkasitti nama naan. Gaafa inni kennaa tokko si kennu akkaataa ittiin badhaadhaa taatuufidha. Jedhee nama amantii mataa kooti kun. Kana keessa kan immoo takkaatti immoo feemasii taataa yookaan horii takkaatti dhufaa jechuun miti. Wallaansoo mataasaa bu'aa bahii mataasaa qaba.
namoota ani ergaan dabarsuu barbaadu ijoollee biyya warra biyya jiranii fi mul'ata qabu af dream isa qabaadhaa itti fufaa gara fuulduraatti wanta hojjetan hojjechaa waanuma qabaniin waanuma biyya sana jiru ani akkasuma gochaa ture biyya waanuma biyya keessa jiru waanuma harkaa qabaniin gochuudha wanta kostiimuudhaa fi ani amma yommuun peentii jalqabee more of like intini ani fayyadaman ture kalarii fa'aa jechuun jedhamni kalarii irsaasii fa'aa iskiriptoo fa'aa fayyadaman ture dura garuu obboleessi koo maatiin yeroo tokko Finfinnee dhaqee maannaa bitee kudha lama the basic colors basic colorii fi xinnoo immoo wanta adda addaa kan qaban naaf dhufe baay'ee wanta guddaa ture ani dhugaasti muudhaa fi kennaan baay'ee admaarii godhe immoo sanatti baay'ee yaadadhu isa dha bakka wanti zibiidatan baay'ee gammadattini wanta by the way maatii raabaatiin thank you maaliif inni bu'aa guddaa si buuseera jechuudha baay'ee barsiisuu baay'ee galateeffadha yeroo hundumaa asoof na waa'ee kana naaf bitee dhufe gaafa naa bitee dhufu bakka asumaan wanta adda addaan hojjedhee baay'ee kennaa na gammachiisadha yommuu sana ammasii fi yommuu sana maayikii bitee si kennee yookaan piyaanoo bitee si kennee akkuma kanatti lakkaa'ama jechuudha. Maal sitti fakkaate Beenishaa? Artistii jechuun namni artii tokko keessa jiru jechuun nama keenya biratti meebii vaalii guddaa qabaachuu dhiisuu mala artistiin tokko akkaataa hubannaa nama keenyaati. Namni artist jechuun guca jechuudha. Guci ifa namaa kennaa ofii immoo baqeedhuma. Fakkeenyaaf inni faa namaaf ifan kennaa ofiisaaf immoo baqeedhuma. Artistiin akkasi. Artistiin waan rakkina uummataa himuudhaan miti. Uummata keessa jirtaa waan namni rakkate tokko fakkeenya muuziqaadhaaf haa ta'uu piikcharii akkasiitiin haa ta'uu itti himuudhaan rakkina uummata kan kee himuudha malee rakkina kan kee himuu miti. Rakkina personalii kee himaan jirtu bara. Waan namni rakkate waan namni silaa kan namni ofii gadi bahee iyyachuu dandeenye tokko dandeettii qabduun iyyiteefii isaa ta'uu yookiin akkasitti kaasteefii isaaf himuu jechuudha. Namni keenya akkasittiin fudhachuu qaba. Namni keenya artistii isaa akkasittiin kabajuu qaba. Vaaliyuu guddaa qaba. Waan ati gadi baatee himachuu hin dandeenye tokko artistiin keenya gadi bahee si himuun waan akkasii kana si tolchee gadi si baasuun waan laafaadha miti. Namni keenya akka waan laafaatti fudhata beektaa. So artistiin Oromoodhaa keessaa fi artistiin Oromoodhaa dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e anaaf amma fakkeenyaaf artistiin biyya kanaan jira hojii garaagaraa hojjennee jiraachuu hin dandeenye rakkina hin qabu. Ijoollee warra biyya keessa jiran garuu warra waan gara biraa hin qabaanne yookiin muuziqaas haa ta'uu aartiis haa ta'uu kana qofa warra qabantu jira. Warra kanaan qofa jireenya jiraatantu jira. Waan laafaadhaa miti galee bira dhaabbachuu irraa bituun gargaaru qofaaf otoo hin ta'in atis intarteen ittiin taatee immoo jara kana gargaarudha. Dhumarratti waan jettu yookiin waan dabarsitu waan hafe yoo jiraate dubbachuu hin dandeessa. Fakkiin gubbaa sanarra jiru namoonni baay'een na gaafatu eenyudha naan jedhanii na gaafatu. Sonni gaafaan kaasee waan baay'ee sammuu keessa ture. Yommuu suni yommuu qeerroonnis itti socho'aa turedha. So taayitiliin kanaaf kenname African Warrior amma yoo agartee tatee achirratti gogaa qeerransaatu jira. Gogaa qeerransaa nan jaaladhatee beeku adunoo asirra jira. Garuu inni suni qeerrooma reprezentii godha. Qeerrooma isa muuvimentii yemmuu muuvimentii sana kaasee wanta kana muuvimentii sana keessaa asisa yoo agartee tatee gogaa qeerransaa kaasuni guutummaatti reprezentii kan inni godhu qeerroodha. Jechuudha man aartii nuti isin hojjettan kun iyyuu qabsoo Oromoo kana keessatti bu'aa buusaa jettaati. Bu'aan qabataa Oromoodhaaf fakkeenyaaf qabsoo Oromoo kana keessatti muuziqaan okee muuziqaa namni tokko wallisaa rakkina uummata isaa gadi bahee hin dubbataa irraa wanta godha. Fakkiin isin kaastan kun qabsoo biyya tokko keessatti bu'aan qabatee yaadda. Baay'ee yaada. Jechuun anamma dhugaasitti muftaanaanii namoonni na caalaa hojjetaman baay'eetu jira. Namoota biyya kanas taanaan biyya alas taanaan garuu maa inni contributionii nama tokko iddoo mataa isaa qaba. Malee amma fakkeenya tokko si fudhachuuf kanaanii artistiin Oromoo siyaatiliin jiraatu yaada isaa beektan. Yaada isaanii waan baay'ee hojjeteera na caalaa. Kanaan duras immoo aartii wajjin hojjenneerra shoo tokko wajjin hojjenneerra shoo keessi tokko.
Osaadhaa fi wajjin hojjenneerra. Garuu inni hojii baay'ee hojjeteera. Dubbii isaa inni wanta qabdu tokkotti daftee maayitti baatee situationii yeroo sana keessa wanta jiru sana daftee qabaachuu. Ani yeroo kun fudhadha. Maaliif more like fine expressionist miti. Yeroo detailitti focusii godha. Garuu sanas ta'e kanas aartiin baay'ee roolii guddaa taphataa jedhanii yaada. Qabsoo Oromoo keessattis. Rakkina uummataa gadi baasanii rakkinni keenya kana fakkaatanii kaasuu madda. Warri biyya jiran amma baay'ee isaanii waan baay'ee kaasu. Isatu na dhibanaan. Gatii yeroon raafeefis jechuun gatii yeroo baay'ee gati qabaatanii maadoodhaan duwwaa miti. Wanti suni amma akka isaanitti dhagahame isa agarsiisa wanti kun. Wanti isaan hojjetan suni waan isaan keessa darbaa jiran moor isaan gidduu sana saba isaanii keessa ta'anii waan isaan hojjetan. Nuni yoo as teenye baay'ee enjoy goona wanti isaanii wanta tokko kanadha. Fakkiiwwan kana kaas waan si quunnamee waan nama gaddisiisus haa ta'u waan nama gammachiisu nama kofachiisus haa ta'u maaltu jira? Maaltu si quunnamee beeka? Wanti egaa jireenya keessa waan baay'ee si quunnama. Waan biraas ta'uu danda'a. Waan namti biyya jiru kana keessatti waan baay'eetu nuquna waan baay'ee taana. Garuu waa'ee Hacaaluu xinnoo jechuun barbaada. Gaafan kaappisaa gurguru wanta ani iyyaanne caalaa wanta ani argetu jira. Namoonni baay'ee emotionaalii ta'anii namoota bu'aan argeera. Dhugaas timuudhaa fi yommuu deliverii godhu kan anumaan iyyuu nan naasiseefa. Namni bo'ee emotionaalii ta'ee viidiyoo faana argee jira. Amma akka namni du'a isaatii tuqame baay'ee agarsiisa. Kun baay'ee na dhibeera waa'ee Hacaaluu. Kanaachi egaa gaafa inni aartii kaasu namoonni wanta nama kolfisiisu aartii tokkoon kaasee sitti biratee illee beekumta kana. Aartii tasilaa sana kaasee shoo tokko irratti displeen godhe. Mucaan tokko baay'ee aartii jaallata. Nama keenyadha. Ufee baay'een jaalladhee naan jedhee. Gurguraa fi keessee naan jennaan namni birrii qabu bitachuu danda'a jedhee. So meeqadhaa naan jedhee. Iddif deegati. Itti himne meeqa sitti fakkaataa jedheen ati piraayisii naa kennin jedheen. Jedhee achi xinnoo achi siqee deebi'ee dhufee egaa baay'ee gatiin jaalladheefidha baay'ee natti gurgureedhe daalaarii 40 kiisaa keessaa baasee. Kalamichi kana ol mitaba. Booti footoo miti kalamiinu kana ol mitaba jettee. Isa booddee maalin jedheeni gorsa tokkoon gorseeni. Gorsa tokkoon gorseeni gorsaan gorsee maayini. Waa'ee horii duwwaaf tun taane aartii tokko gaafa mucaan sun birrii 40 naa kennu maal jechaa jira in a sense aartiin kee koonii birrii 40 baasaana jechaa jira. Akka kanatti fudhadhe ani inaarree xinnoo yoo kolfisiise yaa kana dhagamma birrii 40. Kalamichi birrii 40 waliin bitama. Waan ani miidhamu. Amma mucichi poolisiidhaan barbaadamaa jira. Hidhamuudhaaf. Muuziqaa onnis immoo ammayyuu muuziqaa hojjechaa jirta baay'ee. Anaafata akka tolbeenu muuziqaa irra tolbeenna. Muuziqaa irra tolbeenna. Ati charchii keessa jirta. Yeroo baay'ee bakka tola garuu qabna yeroo ati kiiboordiin faayoo jiraati kiiboordiin taphatta. Egaa ni fati yeroo baay'atis isaa turte yoomna taphataa naan jedha. Dhugaa dhaba. Garuu ani waldaa keessatti guddadhe. Ijoollummaa kootti waldaa ijoollummaadha akkasni waldaatti guddanne. Naqamtee maqaan Yesuus magaalaa Naqamtee keessa waldaa jiru maqaan ishee achitti guddanne wanta baay'ee jireenya keetti nu gargaareera. Dhugaas timuudha faawundeeshinii jireenya koo achidha jedhanii amanaani. Yommuu sana egaa kwaayirii keessatti baay'inni faarfannaa. Ituma innuu faarfaddaa kwaayirii wajjin biyya kana dhufee sooloo yuuna faarfadan ture bullaatti. Sooloo? Yaa sooloo paartinarii qaban ture wajjin faarfannaa. Kiiboordii taphachuun bareechaadha biyya kanatti. Kiiboordii taphachuun. Anu dhadhee baru,
Ana maga ijoollee charchi keessatti taphatan beekara biyya kanatti warra jiraniin beeka. An gaafan si kiiboordii taphatu gaafan argee na dhiibii bara. Duraanuu beektamaa inni biin innis gaafa dhiyaate. Egaa daawwitee fi yeroo hundumaa akkaati na gaafataa turte. Yoo naa taphataa naan jettan kolfina. Guyyaa tokko nuti jirre si dhaabee taphachiisan jechaan ture. Naga dandeettii guddaadhaan baay'ee ta'e. Baay'ee jaalladha muuziqaa ammayii taanaan kiiboordii amma hin jiru malee kiiboordii yeroo baay'ee na bukkee jiraata. Muuziqaa aartii moo wallumaa wajjin deeman natti fakkaata. Baay'ee jaalladha kiiboordii taphachuu. Hin banne ammallee nan taphadha baay'ee gurra gaarii illee qaba jedhee nama at least. Noona ani yoo gaafa si argeessan hedduu na deebi'ee beektan dandeettiin akkasii kun qabaachuun baay'ee gaariidha. Maaliif waan addunyaan qabdu hunda qabaachuun nu barbaachisa beektaa. Waan sabni biraan qabuutus qabaachuun amma rakkinni keenya dur gaafa nuti muuziqaa hojjennu irra guddaa muuziqaa keenya namni muuziqaa keenya hojjetu hin jiru ture. Abashoota biraan illee hojjechiifan. Ammallee garabbiin galannaa ga'u ijoollee Oromoo baay'eetu bahee ijoollee dandeettii baay'ee qabutu iyyuu dhufe amma. Dur garuu nuti dhannee isaan bira dhannee hojjechiifan si galee ogguuta akka takka bira diina kee bira dhattee sirba diina kee qeeqxuun isaanumatu si hojjeta jechuudha. So rakkoodha beektaa waan akkasii kun. So ammallee rabbiin galannaa ga'u amma artiistootiin warri meeshaa muuziqaa hojjetanis baay'een isaanii dhufaniiru. Karaa fakkees namootiin akka kee kun immoo dhufaniiru. So galata guddaa qabdu aartii Oromoo kana guddisuudhaaf wanti isin gootan galata qabaachuu qaba. Oromoo birattis galatoomuutu isinirra jiraata. Dhumarratti waan jettu yoo qabaatte maaliif intarvii kanallee dhiyeessu. Suma dabalatee jechaadha. Atis artistii guddaadha daawwite. So aartiin akkuma jette aartii muuziqaa qabaa, fakkii qabaa, waan adda addaa of keessaa qaba. Anis ammaan dandeenye hojjedha, paartii kunan hojjedha. Hundumti keenyatu akkas ta'e hojjennee collectively immoo wanta guddaatti baanaa jedhee nama naan kanan yaada. Red Fox ijoollee warra huccuu hojjetee gurguru. Piikchara guddaa tokko argatanii Biiniyaam Raabaatu kaasee na jedhe piikchara sana. Achirratti yoo waa'ee kan kaasee ture yeroo itti aanuma Biiniyaamin intarviyuu godhadheen haasee ture beektaa. So piikchara sana akkamittiin kaase maal ture wanti goote? Akkaataan wanta sanatti kaase baay'ee nama dhiba actually. Anii fi Abdii fi Ariif taanii nyaata nyaachuu deemnatti fakkaata yeroo tokko. Ituma teenyee haasofnu maaliif hin kaasuun achirratti maaliif wanta tokkos hin kaasuun jedheen. Yaa isaanis eksaayitii taanii maaf hin goonu inni. Isa waddii mataa waan adda addaa bibbinee dhaqnee hojii sana jalqabee jechaadha. Wanta bareedaa jedhee nama nagaa. No anuu gaafa dhaqee isaan intarvii sana godhe ilaalee hin bareeda baay'ee bareeda. Akka carraatti kaasne wanta sana jalqabaa akkuma isin jedheetuma teenyee nyaata nyaachaa jiru. Maaliif wanta tokko hojjedhu stuudiyoo keessan keessatti hin jedhani. Yemmuu sana stuudiyoo sanaaf referentii godhan turani. Ituma qodaan iyyuu hin gaggaliin dhaqeen ilaaleen ture yemmuu sana. Isa booddee maali wanta gaariidha manaa hin jenne aayidiyaa isaa lafa keenye takkaamatti hojjenne jechaadha. Waan bareeda hojjetan. Yeroo tokko aayidiyaan si dhufa. Aayidiyaan salphaamatti si dhufa yeroo tokko immoo hin dhufu. Yemmuu sana garuu kan na gammachiisu wanta tokko naa dhufee naan achuma irratti maa'inni olee abbaa bokkuu gidduu jira. Isa booddee immoo paatarnii Oromoo naannoo hundumaa itti gudunfamee rarraa akkata agarteetta. Inni maayini representii godha naannoo kutaa naannoo Oromiyaa hundaa jechaadha. Paatarnii sun. So inni elallaan immoo inni bakkeedhaan jiru mostly Adama Kenyadha uffatama. Inni bakkee jiru immoo agarteetta taananii inni irra jiru elallaan asiif achi saayilii lamaanuu elallaan qaba. Elallaan egaa aadaa keenya keessatti anqalbaas hin jedhama. Uffata naannoo adda addaa uffata irratti geexee adda addaadha jechuudha. Gidduun isaa immoo loogoon jira. Loogoo Red Fox hin jira. Kana apparel sana hojjetan isaanidha. OCC ni immoo jira. Asiin immoo Galaasa Photography kan sana isaanii walitti hojjetu. Piikchariin ganzabee kunoo. Sila na gaafatee turte waa'ee fakkii kana waa'ee ganzabee dibaba. Fakkii kana yoo nagartatee uffati ishee
xinnoo shira of keessaa qaba. Alaabaadha uffata ishee. Diimaa magariisa diimaa. Inni akkasii lakkoofsa tokko moo nagartaachi lakkoofsa tokkoo fi zeeroon immoo jira. So zeeroon sunni dhokoteera walakkaansa. Lakkoofsi tokko garuu mul'ata. Lakkoofsi sun 10dha. Garuu tokko duwwaatu mul'ata. Zeeroon dhokotee jira. Maanni inni isheen yeroo hundumaa tokkoffaadha. Garuu immoo 10 gold medals qabdi. Warqee 10 gold medals qabdi. Warqee 10 qabdi. Signature ishee achirra jira kan mataa isheeti. Annatu kaapii godhe. Egaa baay'ee wanta brightii ta'e backgroundii akkasiin kennee fi namni akkuma adda hiikkata. That's true. Kanuma jecha. Waan bareedaadha baay'ee. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin teenya kanarraa kun kan Biiniyaam Raabaa wajjiniin goone asirratti xumurra. Qophii teenya kan ta'an uttaan goola garruutti kan isin keessumsiisee ana daawwitee Mokonnin akkasumas kan kaameraan waraabee surraa ture isaa wajjin halkan gaarii yookiin guyyaa gaarii isiniin jenna amma torban dhufu walitti agarrutti nagaa fayyaa qabaadha. Viidiyoo muuziqaa afaan Oromoo akkasumas muuvii, diraamaa, kaamadii fi oduulee garaagaraa kwaalitii bareedaa HD'dhaan ilaaluu yoo barbaaddan YouTube irratti Bakakkaa Entertainment Channel subscribe godhaa. Bakakkaa Entertainment kan Oromooti.